jiru waaqayyo si baasa sagalee jedhamu irrattan dubbachuu barbaada galanni waaqayyo baata egaati sagaleen gaafa warra lallabaniif laatamu calluma dhamee miti calluma dhamee tun ta'ini waaqayyo namatti lafaa kaasu sababa qabuuf namatti deemsu sababa qabuuf namatti jireenya isaanii ijaaru sababa qabuufiti waaqayyo lallabdootaa fi ergaa laata galanni waaqayyo baata kanaafi ergaa machu sagalee raajiiti sagalee raajiiti malee isaati barsiisas miti maqaan waaqayyo eebbifama enna seera babuu keessaa lakkoofsa boqonnaa lama lakkoofsa tokko kaasee gaafa ilaaltanii waa'ee Museeti kan isin ilaaltanii waa'ee Musee gaafa ilaaltanii Museen ofii isaatii seera babuu kana keessatti gaafa dhufee seenaan isaa jalqabamu boqonnaa lama kana irratti mucaan kun kan inni irraa dhalatu haadhisaa abbaan isaa warra Leewwiidha sanyii Leewwiiti. Leewwii jechuun warra waaqayyoodhaaf adda ba'anii waaqayyoon jiraatan waaqayyoon hojjetanii mana waaqayyoo keessatti ga'ee guddaa warra qabanidha sanyii Leewwii. Ijoollee Yaaqoob keessaa sanyii Yaaqoob keessaatii gosa 12 keessaatii gosi Leewwiidhaa baay'ee olaanaa qabu mana waaqayyoo keessatti. Kanaaf Museen isaan irraa dhalate. Abbaan isaas haadhi isaas sanyii Leewwiiti. Innaa Museen kun gaafa inni dhalatu warri Gibxiidhaa walitti dhiyeenya qabu sababni ta'eefi warri Gibxiidhaa maal godhu ijoolleen waggaa nama gadiidhaa kan jiran gara haadha isaanii keessallee warri jiran ijoolleen dhiira ta'an yoo jiraatanii fi dabamanii bira ga'amanii akka laman waan jedhamu labsiin ba'e. Akka laman waan jedhamu deessitoota illee erganiiru mandara warraa Ibrootaatti deessitoota illee erganii warra ulfaa jiranii yeroo cineessuun qabu dabanii bira ga'anii ijoollee dhiiraa dhaloota akka isaan balleessanii fi ergaan itti laatamee mandara gaba ta'anii jiru warri deessistoon akka carraa ta'ee Museen itu bira ga'anii dhalate. Akka carraa ta'eetu Museen bira ga'anii dhalate. Gaafa dhalatu haati isaa baay'ee sababa michicha jaallatteef sababa baay'ee jaallattuu fi maal godhina gara laga bishaanitti geessitee jajjaba keessatti waan akka saaqaraa wayii hojjetanii achi keessee mucaan kun utuu inni ilaalu du'uu isaan barbaadu etteetu qarqara galaanaa jajjaba keessee dhaqee gateera. Inni eebbeera. Kana gochuu ishee maaliifi ituun ilaalu mucaan koo du'uun irra jiraatu etteetu dhaqee gate. Amma namaatti wanta godheen sabide hambisuun dandeenye sabide jaarimmoo bira ga'anii faca'anii keessa mandara kee faca'anii ijoollee barbaadaa jiru sabate nakkatti balleessu seettee yaaduu fi dhaqee gattee deebite. Sanaan booda gaafa waaqayyo ishee gargaaru gaafa waaqayyo isa gargaaru intalli intala bariyooni dullame sanatti dhalli dhaqqee kan hin beekne waaqayyo ajaja baaseetu Musee oolchuudhaaf jecha gara inni jajjaba keessa kaa'amee jiru sanaatti dhaqqee dhiqachuu gaafa isheen dhaqxu mucaan laga kee haa bu'a. Sagalee guddaadhaan bu'a mucaan. Sababiin isaa galaana qarqara jira, qorra jira, bishaan jira. Waa baay'ee jira caakkaa sana keessa. Hin bu'a mucaan. Mucaan lubbuun gara tokkotti eeguudhaaf iyyaa wawwaachaa jira mucaan. Akka galma kana ergaasii qaba. Bakka wawwaachaa jirtutti waaqayyo si bira qaba. Ameen. Bakka wawwaachaa jirtutti kan koo kan maal fuudhame taangeessanii akka mabboleettiin kun jette xumurarra geessanii waan fagaratanii rakkoo guddaadhaan muddamtanii kan jirtan yoo jiraattan akka waaqayyo ganama kana si baasuuf si bira qaba. Ameen jedha. Haalleluuya. Galanni waaqayyo baata. Mucaan wawwaachaa jira walii gadi tawaraaqaa jira. Sanaan booda hin dhageessina sagalee iyya mucaa kana. Sagalee mucaa kanaa gaafa yoo jettee dhageessu akkuma carraa ta'ee nama fudhatteeti kan isheen deemte. Nama fudhatteetu akka sararaanyaa wayii fudhattee deemte sababa ta'eefi dhaqxee ergitee fuusiste. Beekiifti mucaa sana. Mucaa boo kana gidduu gaafa dhaqxe
fudhanii fidanii midhaan bareedaa isaatu jira. Midhaan bareedaa isaatu jira. Waaqayyoo bifatti godhee Waaqayyoo baay'eetti bareeda. Midhaan kana fudhadhee galuu danda'e. Midhaan kun iddoo ilaaluu hunduu fudhadhee galuu danda'e jedheetu murteessite. Kanaan booda midhaan kuni maal ta'uu irra jira? Amma akkasumatti fuutee galtee namni arboosisu dhibuu danda'a. Nama kaafamee arboosisu dhibuu danda'a. Sababii ta'eef mandaruma sana keessaafi mandaruma midhaan argame sana keessaafi mandara Ibrootaa keessa isheen duukaa deemtu suni gargaartuun ishee sun akkanatti jette. Maattaa naannuma keessaafi namni barbaadamee namni hoosisu barbaadamee midhaan kun akkasitti namni dibame maattaa yeroodhaaf warra arba hoosisan biratti namni datame gaafa jedhamu dhaqiitiin haa barbaadetti jette. Olii gadi fiiddee gaafa isheen barbaacha kaatu haadhuma Museetu taa'ee gaara. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Haadhuma Musee argatte. Fiiddee biratti haadha Musee argatte. Haadha Museedhaan mucaa tokko sitti kennannaan guddisuu hin dandeessaa itti gaafa isheen gaafattu maattaa reebaa rakkina qaba fidaa isiniin guddisaati. Ishee gara tolu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ishee gara tolu harkaa fuutee amma danda'ame mucaa ishee seeraan daboosa nyaachaa daboosi kaffalamuufii jalqabe haadha Museeti. Haadha Museen daboosa kaffalamuufii jalqabe daboosa ishee nyaachaa haadha Museedhaa Musee guddiftee jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Seenaa kubbaadhaa seenaa kana baay'ee keessan seenu. Museen jechuun jalqabu isaa gaafa ittiin ati argitu intalli darbaa yoo suni maal ittiin jetti Musee jechuun Musee itti baafteetu Musee jechuun dhala yookaas mucaa jechuudha jette. Dhala koo jechuu akka jechuu isaanii Museedhaan itti baasan warra Ibrootaa warra Gibsiin itti baasan. Warra Gibsii warra Ibrootaa biratti immoo Musee jechuun naxaa hojii yookaas immoo warra birmadummaa baasan warra bilisa nama baasaniin jedhanii hiikatan. Haalleluuyaa. Maqichi jalqaba isaa akka raajii tabaashee dhiyataa abaatu waldatti warra Gibsii sana keessa akka raajii tabaashee dhiyataa. Isaan mucaa keenya jedhanii maqaatti baafatanii Musee jechuun warra Ibrootaa biratti maal jechuudha? Warra birmadummaa nama baasan warra rakkina jiraa nama baasan warra gargaaran yookaas baasanidha. Seerri bahuu booma jalqabuun diina isaanii seerri bahuuni bahuu jedhamaadha. Zexaa jechuun bahuu jedhama. Bahuu jechuun immoo rakkina keessa waan qabamte waan rakkina qabamuun keessa haala keessa jiran keessa lola keessa jiran keessa bahuu jedhama jedhuu murteessa. Maqaan hiika Museedhaa bahuudha. Seerumti bahuu mataan isaa immoo warra Israa'eliin waggaa 430 bakka qabamanii akka isaan ba'aniif murtii murtaa'ee fi seera bahuu jedhamee kaa'amedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Haalleluuyaa. Kanaaf akka baay'een isin jechuu barbaada Waaqayyo si baasa jechuu barbaada. Amma sa Museen ta'e sanatu hin ta'in sa Museen ta'e sun ta'in sirratti akka raajiraatu barbaada. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo akka bakka ati jirtu haala ati jirtu keessa boocha ati jirtu keessa gadda ati jirtu keessa dhibee ati jirtu keessa rakkina ati qabdu keessa Waaqayyo kutee si baasa. Mee ameen jedhaa. Waaqayyo ganama kana na baasaa jedhaa. Mee har'a ganama kana jedhaa maaloo. Bahuudhaaf kan dhufee dhaabee maaloo. Haalleluuyaa. Bahuudhaaf iddoo kana si fide Waaqayyo. Haala jirtu keessa akka ati baatuuf si fide Waaqayyo. Lola jirtu keessa akka ati baatuuf si fide Waaqayyo. Rakkina jirtu keessa akka ati baatuuf si fide Waaqayyo. Mee har'a ganama kana bahuu kooti jedhaa maaloo. Sinili kafamaa jira argamu. Ameen ameen. Sabu keenya jiru akka kamii jaarra kana Waaqayyo numa si baasaa di maaloo. Numa si baasaa di maaloo. Haalleluuyaa. Haalleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Rakkina adda addaa namoonni qabatanii jirtan lola adda addaa namoonni qabatanii jirtan dhibee adda addaa namoonni qabatanii jirtan waan beekamuuf hin beekamne namoonni qabatanii jirtan akka eegamaa Waaqayyo beekitanii jirtu sana keessaa si baasa. Haalleluuyaa. Dhufee si baasaa jedha. Ameen ameen ameen. Ameen ameen ameen. Mallattoo ba'umsaatu jireenya keessatti ta'a. Mallattoo ba'umsaatu mana keessatti ta'a. Mallattoo ba'umsaatu sirratti ta'a.
waaqayyo si baasa. Ameen ameen. Inni Musee baasa. Inni Musee du'a jala dabarse. Inni Musee rakkina keessaa baasa. Inni warra Israa'el rakkina keessaa baasa. Har'a ganama kana immoo siin baasuu jalqaba. Ameen ameen ameen. Siin baasuu jalqaba. Siin baasuu jalqaba. Waaqayyo gadee siin qabdu inni beekaa. Gara kee dhufaa dhaabee. Si gargaaraa dhaabee. Si gargaaraa dhaabee. Si gargaaraa dhaabee. Gaaraa gaaraa baadiyyaas. Ameen 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 ameen. Akka nama kana waaqayyo nama gargaaru as keessa jira. Nama waaqayyo akka qabdu as keessa jira. Nama waaqayyo deebisee qabdu as keessa jira. Nama waaqayyo deebisee qabdu as keessa jira. Nama waaqayyo dhugaadhaan qabdu as keessa jira. Haleluuyaa. Sitti sadarkaa kee dhuma fakkaachuu danda'a. Waaqayyo waan nama kana jalqaba. Ameen ameen ameen. Sitti du'a fakkaachuu danda'a. Waaqayyo jireenya. Sitti bakka naan meelachuu dandeessu. Waaqayyo tokko nee jalqabe. Mana kee keessatti jireenya tokko nee jalqabe. Karaa keessatti tokko nee jalqabe. Adeemsa kee keessatti tokko nee jalqabe. Ameen. እግዚአብሔር ሲያወጣን የሚያደርጉ ሶስት ነገሮች መናገር ይፈልጋሉ። ዋን ሰኒ ዱበቹ በርባደ ጋሞ waaqayyo dhugaas. Ameen ameen. Gaamo waaqayyo dhugaas. Inni tokkoffaan boolla akka miduutuuf siif qophaa'e si oolcha Waaqayyo. Ameen ameen ameen. Akka biddoo waalattu boolla siif qophaa'e si oolcha Waaqayyo. Haleluuyaa. Ganama kana nama oolutu jira. Yemsiraach. Ganama kana nama oolutu as keessa jira. Boolli siif qophaa'e jira garuu dhoolta. Ameen ameen ameen. Duuti siif qophaa'e jira garuu dhoolta. Ameen ameen ameen. Danqaraan adda addaa siif qophaa'e jira garuu si oolcha Waaqayyo. Ameen ameen ameen. Waaqayyo gaafa nama gargaaru du'a akkasiidha. Du'a dinqataa. Du'a jireenya keenyaaf qophaa'e. Boolla jireenya keenyaaf qophaa'e. Danqaa jireenya keenyaaf qophaa'e Waaqayyo nu oolcha. Ameen ameen. Daawitiin akkana jedha Waaqayyo. Daawitiin akkana jedha boqonnaa afurtama irratti macaafa manaa boqonnaa afurtama irratti bowwaa dukkanaa sodaachisaa keessallee innaan adeemu. Uleen kee dhaabbanni kenna na jajjabeessu. Kana duwwaa miti. Akkana jedha jalqaba isaanii dhaabbanii gaafa ilaaltanii anis turee Waaqayyoon eeggadhe innis gara kootti jedhee iyya koo dhaga'ee ta'ee booda laaqii sochootu akka suphee nama qalatu keessa harkisee na baase. Gaaraan sochoole dubbaana dhaabe. Haleluuyaa. Waan nama qalatu biraa na baase. Ameen ameen ameen. Waan nama qabatu keessa boolla du'aa keessa laaqii akka suphee nama qalatu keessa achi keessa harkisee na baase. Akka ganama kana Yemsiraach Waaqayyo waan nasi qabee jiru keessi baase. Ameen jedha. Ameen jedha. Ermiyaas boqonnaa soddomii saddeet irra gaafa dhaqanii ilaaltan Ermiyaas mana hidhaatti qabameedha sagalee Waaqayyo. Mana hidhaatti qabame. Mana hidhaatti qabameedha Ermiyaas. Gaafa qabamuudha qabaniitu haqanii boolla laaqiidhaan guute keessa. Bishaan illee miti laaqiidhaan boolla guute keessa achi keessatti gadi darbatan jedhu. Achi gadi darbatan jedhu. Eenyu gadi darbata? Orran magaalaa keessatti raajiidhaan. Magaalaan kun ammaa booda hin baddi hin rukutamti jedhee gaafa itti raaju mootiin biyya sanaa dhalatee qabeetu boolla gadi badoo gadi fagoo keessa kan kee ba'uu isaan danda'ame keessa gadi darbatanii si buusan. Ermiyaas akka nama du'eetti boollicha keessa gale. Boqonnaa soddomii saddeet lakkoofsaa ja'aatii hanga 13tti ergaa sana dubbifachuu dandeessu. Dhaqee keessa gale. Innaan namni tokko akkanatti jedha namni Amileeti jedhamu tokko namni Itoophiyaawni tokko maal akkamittiin du'a namni kun akkamitti du'a jedha jedha. Namni kun akkamitti du'a jedha. Fiigee dhaqee gara mana mootummaa namni tokko as keessatti boolla fuula kana dura jiru keessatti darbatamee jira. Namni kunitu ati jirtu akkamitti du'a jedhee dhaqeetu biiroo mootummaa dhaqee galee gaafate. Innaan eenyuudha namatti hame jennaan nama akkasii jedheetti buusaa fiigaa dhaqaan baasaa nama dabaladhuuti nama soddomman tokko ofitti dabaliiti dhaqiiti boolla itti dhabe keessaati qabii baasatti jedhu. Amileet nama Itoophiyaa baay'ee fiigee olii gadi fiigee finnoo barbaadee carqii bubbututaa barbaadee akka gurbaanii akka ittiin harka isaa keessa baafatee akka dholdhoofu gaafa taasisu gabalee kanneen qaama isaa kanan baballeessineefi wayyaa xiqqaa jala kee jala goggodhadhuuti ofitti
galanni waaqayyo bada naman baasuu qabanaan jira waaqa haleluuya naman baasuu qabanaan jira mee tokko nutti isaa keessa dhayiitii tokko siidhaa dhaamaadho maayetani galanni waaqayyo bada waaqayyo nama ta'e baasanaan jira haleluuya haleluuya ameen 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 jireenyi isaanii kana ol keessa badan jireenyi isaanii kana ol keessa badan sodaa keessa namoota jiran yaaddoo keessa namoota jiran dhiphina keessa namoota jiran baay'ee baay'ee abdiin dhabnaa keessa kan jiran akka ergamaan waaqayyo gara deema haleluuya kanayaas dibbat gurgaa የሚያወጣ kanayaas dibbat gurgaa የሚያወጣ kanayaas dibbat ነገር የሚያወጣ የእግዚአብሔር ድል በላንተ ይመጣል አሜን 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 አትጋስ ባሰ waaqayyo አትጋስ ሁነ waaqayyo waajjira kanaan akka naan jechaadha akkaataan beekamnee nan baasana akkaataan beekamnee nan baasana laaraa kaalaa baas oolaa laaraa boos akkaataan beekamnee sadarkaa isaa dabalana ameen 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 edhaa waan nama hojjeta waaqayyo waan nama hojjeta jarree kanaaf isa tokkoffaa waan irraa kaasu qaba waan irraa xiru qaba isa lammaffaa kunaan jira waaqayyo guddina isaanii akka malee dabalanaa jira guddina isaanii akka malee dabalaa guddinni keessa gara maganaa kaasee akka malee dabalamee ameen 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 guddinni isaa akka malee dabalamee maqaa yesuusii 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 abiddaa yoo jintaana jira humnaa yoo jintaana jira humnaa yoo jintaana jira akka kaase waan arata 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 sadarkaa namootaa gurgutamaa dargaa haleluuya ameen 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 zaaree waan የማስታረቅ ጊዜ ነው waaqayyo guyyaatti itti si hidhachiisu haleluuya guyyaatti itti si hidhachiisu egaa namooti baay'een mudhii isaanii kana waaqayyo akka qabattoo wayiidhaan hidha ameen 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 baay'eenaa waaqayyo nan hidhachiisanaa jira nan hidhachiisanaa jira adeemsa deemanii nan hidhachiisanaa jira hojii hojjetanii nan hidhachiisanaa jira haleluuya mul'ata isaan keessa jiru nan hidhachiisanaa jira ameen 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 eenyu nama gaangisa bodeera guddaadha yesuus waa malee isin hin finne safara kana safara kana waa malee hin dhufne hojiidhaaf isin fide dhugaan isinitti Haleluuyaa. karaa adeemtan ni dhuftan keessatti lola guddaadhaan dhuftan lola guddaa lafa isin dhattan hundumtu abidda lola dhiphina jeequmsa bakka nagaa dhabuudha amma ta'uu dadhabdanitti tapha jiraachuu dadhabdanitti lola guddaa lafa ta'e dhuftan akka nama waa baqatuutti jireenya akkasiidhaan dhuftan akkana akkanaan jira waaqni tokkodee jireenya keessan jalqaban tokkodee jireenya keessan jalqaban nama guddaa isin gochuu jalqaban nama eebbaa isin gochuu jalqaban wantoonni isin jalaa faffaca'e wantoonni isin jalaa harca'e wantoonni isin jalaa qaqqaban waaqayyo maangoo dhaganii isin jalqaban maayini isin jalaa qaban itti haasee baachoo dhaberaa ameen Ameen ameen. ameen ameen Yesus. waan isin jalaa qabamee jira laa jira waaqni waan qabamee jira laa jira waaqni tokko nama eeggadisiisu jalqabe tokko nama eeggadisiisu jalqabe galanni waaqayyoo haa ta'u isin waan qabeenyaa keessan eegala laa jira waaqni qabeenyaa keessan eessan takka ni faca'e eessan takka ni babbadeembe arraan booda kan waamicha addaan godhedha qabeenyaa keessan bakka jiruuti walitti qabamuu jalqaba eegseen tokko jireenya keessan jalqabe galateeffadhaa waaqayyoo sadarkaa namoota baay'eetu dabalama ameen mee
keessan keetti ol qabaate sadarkaan warraa kaasee dabalameera. Dabalaa jedhaa. Dabalaa jedhaa. Jaalala gaadoo. Heeraa baataas. Ameen ameen ameen. Ameen ameen ameen. Ameen ameen ameen. Ameen ameen ameen. Namoota baay'eef Waaqayyos kaasaa kaffaluu qaba. Ameen ameen ameen. Kaasaa kaffaluu qaba. Kaasaa kaffaluu qaba. Kaasaa kaffaluu qaba. Maatiin Waaqayyo sadarkaa isaanii toluu tanaa jira. Ol baasee dhaam sagalee Waaqayyo. Sirriitti beekanii iddoo kana galanni Waaqayyo. Hallelujah. Museen akkaataa hin beekamneen Waaqayyo waamicha gaafa godhuu fi wanta darbee darbeera Museen waan darbee darbeera garuu akkaataa hin beekamneen Waaqayyo ba'umsa addaa godheef jalqaba ba'umsaa seera ba'umsi kana irratti jalqaba Musee irratti. Ameen. በሙሴ ላይ ነው ተጀመረ። ህዝቡ ላይ ሳይሆን ሙሴ ላይ ነው መጀመሪያ የተጀመረ። ክብር ለኢየሱስ። ሙሴ ነው የተጀመረ። አብስረት የተጀመረ። አሜን 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 አሜን። ሜራሬ ዳባ አራኔ ዳባ አለበት ዋቀዩ ቢጀቀያ አለበት ዋቀዩ ቢጀቀያ አይተኒ አለበት ዋቀዩ ቢጀቀያ ስረት የተጀመረ። አሜን ባሁን ስረት የተጀመረ። አሜን 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 አሜን። ካሙስ ስረት የተጀመረ። ኦጂ ስረት የተጀመረ። Yosefi nakakule Yosefi sero mama ko nas afutami to gamala tani sero macho Yosefi sannishin belo bijan tane di bandidat biagis kanna terrayu e jarat kabam tenametu takani mane dagasha Mani dagasha. Dubartii kone jala dafaree namicha kee qabeetu mana daagashisiise uumama isaa. Gurbaa waan tokko iyyuu godhu. Manu gaambootti dheedhee kee mana daagashisiise. Fee tokko akkas ta'a. Dhugaan nama jalaa baddi. Dhugaan nama jalaa baddi. Inni qabamuun irra jirutu jiraatu tokko qabameetu garmalee hidhama. Akka hidhamu hin ta'a achi keessa. Hin ta'a. Gaafa Waaqayyo Musee ol kaasu. Mano Yosefin ol kaasuu barbaadu mana mootii keessatti goolii. Mana mootii keessatti goolii. Maal jennaan abjuu hojjisiise Waaqayyo. Fayyoonni abjuu hojjisiise. Eenyaan abjuu sana namni hundi as fiigan achi fiigan qaaluu waamani warra odayitu waamani warra garaagaraa waamani namni abjuu sana hiikundi. Abjuu sana namni hundi achuma keessaati gurbaanii daadhii buusuu. Gaafa gurbaan daadhii buusu yaa mootii edennaa awwaal keere. Hallelujah. Nama karaa namaa ta'uu beekani. Dhugaanis nitti hima. Nama karaa namaa ta'uu beekani. Galanni gooftaaf haa ta'u. Innaan awwaal keeratti maa hin jennaan ilaamee innaan yeroo mana hidhaa keessa ture namicha raajii irratti raajii isaa daddana ta'e tokko jira. Innaan namtichi wanti inni dubbate lafa ga'u. Ani ergaa dinaa dabarsee mana gara ga'ee jiraachaa jira. Maal fakkaata namichi nama akkasiiti gurbattiin joortu wayiidha garuu turteetti deegamtee bakka wanjalaa jedhamtee duru bukee jirti bukee dabarsan. Meera kanaa fidaa gaafa fiiganii dhaqanii fidan gurbaan daalachooftuudha mataa addatteerti. Warri mana hidhaa mataa addattee jiraatini mataa addattee jirti achi keessa. Daalachooftuun ishee duutuun ishee qabanii gototanii geessan. Namichi kana fuuldura namoota ciccimaa waamee namoota ciccimaa waamee ergaa itti dubbachuu dinnaan adeera irra ergaa isin itti dubbachuu dinnaan maal beekta waa'ee moo'ee deettee gaafate mootii yaa mootii jedhennaan beekumsi bilbilaan na bira miti jennaan waaqa biraadha waaqa isa waaqaaf lafa uume biraan haalaatama sittani ma wanta waaqayyo natti naan jedhu wanta ko sodaan ni barbaan ennaan ati abjuun kee horii jojjooraan torba horii ciccimaa torba tunis kibsuudhaan agadaan jojjooraan qaqallaan torba agadaan fufurdaa torba tunis kibsuudhaan kun maal jennaan kun abjuun kun tokkume maal jennaan waggaa torba fuula kee dura jire waggaa torba kun waggaa quufaati inni taan waggaa torba jire waggaa torba waggaa meeqaa
Haleluya. Jira Yesus. Jira Yesus. Ilaaleen yoo si gadheeni waggaa quufaa amma fuula kee jiru kana keessatti midhaan bitii kaawwadhu. Waggaa torba fuula kee jiru rakkisaa isaa bitee kee darbuu dandeessu bitee isa sitti mee Waaqayyo hojjetu. Chaaraalaa gaadiyaabos. Ameen. Ameen. Haleluya. Maatiin mootiin sanaa booda hoo'e ol ta'e ulfitti laata. Har'aan booda mootiin biyya kana keessaa mootii isa tokkoffaa ta'e sochoosiidhe. Ameen ameen. Mootii isa tokkoffaa ta'e qulfii baatee olii gadi sochoosiidhe. Ani waan tokko siin hojjedhu si hojjedhu. Jira Yesus. Nama akkasii akkas keessaa qaba. Ameen ameen ameen. Namni biyyaaf qulfii ta'u biyyaaf ija ta'u addunyaadhaaf ija ta'u Waaqayyo akkas keessaa kaasa. Ameen 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 ameen. Haleluya. As keessaa Waaqayyo darbatee kaasa. As keessaa Waaqayyo kaasa. Mana kana keessaa kaasa. Ennaan inni namichi ilaalee qulfii darbatee itti ilaale. Qulfii kun irraa kaasee sirka ta'a. Maal godhannaan bakka siidha kan biyya kana keessa socho'u tokko hangafummaadhaan. Haleluya. Sadarkaan namicha kanaa akkam ta'e? Akkam ta'e? Hin dabalee? Hin dabalee? Hin dabalee? Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ol ta'e malee maal dabale? Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ol maqutame samaayi. Karaa beekamnee ol ta'e. Ameen. Jilba sabtee keetti qabii raasiiti. Arraa kaasee Waaqayyo sadarkaan beekamne tokko sitti dabale. Arraa kaasee Waaqayyo sadarkaan beekamne tokko. Haala irratti jechaa jira waliin sodaatina. Mana jechaa jira waliin saalfatina. Akkana ilaa jilba saarraani. Arra Waaqayyo sadarkaan beekamneen akkaataan beekamneen sadarkaa sitti dabalaaya. Ol ka'umsaan beekamne sirratti taa'eera. Adeemsan beekamne tokko deemtaa'eera. Guddinaan beekamne tokko Waaqayyo si guddisaa'eera. Haleluya. Haleluya. Namoonni tokko guddinaan beekamne eeggatu. Namoonni tokko guddinaan beekamne eeggatu. Ameen 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 ameen. Ameen ameen ameen. Dargaggeessi sinaa ta'eere. Tokko lama sadii sadumaa. ያለምንም ፕሮፖዛል ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እግዚአብሔር ወደ ተለየ ዓላማ አካሄድ ነገሮችን ይቀይራል። አሜን አሜን አሜን። ዋን አካታም ቤከምን ዋቀዮ አደምሰኔሽ ይብትጎል ሃሌሉያ ጉዲነኛ ኬኛ ጀዋቀዩ እኒ ዮሴፍን ባሴ አረገነ መቀነ ሲብረቶችን ሃሌሉያ ሲብረቶችን ነገሬ መረቴ ጌሰቶችን ነገሬ ይሄኛ ጌሰቶችን ነገሬ እንሰደፋ ምንድን ማጣ የስኬት አቅጣጫ ያሳያል። ከለቲ ምልኮሚና ሲአገርሲሳ ከለቲ ምልኮሚና አሜን። አትጨልመት ደም ተጨልመት ፍጅጃ ኮልማ ገደ ተዋቀዮ ዞር ሲጎዳ ዞር ሲጎዳ ገራ ኤበሳት ገራን ዋቀዮ ባሮ ዞር ሲጎዳ ተወት መደበደምቱ እትወት ወደ ገይ በደቱ ኤሳን ገደ ኤሰተም ባይሰት ቢረጋይስ ኤሰተቱ ወደ ገይ በደበደምቱ ዋቀዮ ዞር ወደ ከለቲኬ ገራ ኤባት ቀየሽ አሜን አሜን አሜን። አረ ዋቀዮ ነን ቀጀሰ ነሚ ቀጀ ፈውረ ደበው ጅራስ ኬሳ ቀጀ ፈመኤባ ቀጀ ፈምን ቆሚና አረ ነሚ ፈረ ደበው ጅራ ዋቀዮ ዞር ሲጎዳ ገራ ኤባት ቀየሽ አሜን አሜን አሜን። ሴሩ መቀውሰ ጌሳ ሙና ሰዲና ተያተኒ ዋቀዮ iduun beekamin musee gaafa qajeelchu barbaadu obbolaa lamaantu ol lolaa jedhama caamni qulqulluun gaafa dirii ta'u obbolaa lamaantu ta'e warra Ibrootaa fi Gibxii ol lolee. Gibxii fi Ibroonni gaafa isaan ol lolan fiigee dhaqeetu warra Ibrootaa sana godhee warra Gibxii sana dha'eetu ashawaa keessa dibanii soqan. Lammaffaa irratti immoo obbolaa lamaantu ol lolee. Waaqayyo gaafa isa qoruu barbaaduudha. Obbolaa lamaan tollee ammas fiiginaan argee fiigee gaafa dhabu. Yoo isin alagaa taatanii innaan tokkorra godhee akkas godhe isin obbolaa lamaan folloltonnaan akkasa gaafa siidhaa godhe jala miti kan inni baqachaa Waaqayyo manni masaa fiisisaa. Si tokko mee ituma fiinnuu wantichi karaa maraa wantichi karaa
eebba keenya wajjin walitti shomullu. Ameen ameen. Haleluuyaa. Gara eebba keenyaatti mideen gasha Waaqayyo. Haleluuyaa. Ituu batamu mana qotifaaraa ga'e. Gaafa mana qotifaaraa ga'u achitti Waaqayyo boqonnaa sadii irra gaafa dhaqxanii ilaaltanii ol baase gara Siinaatti ol baase. Achitti dubbachuu jalqabe. Achitti dubbachuu jalqabe. kallattii agarsiise Waaqayyo. Jaalala kaatu. Zaሬ ጠዋት